dubbitan qottoodhaan cicciranii gandatti gumaa walirraa furadhaa jennee akkasuma mallee miciyyoo takka tawarra gursum ta'iccitii dhabaafti jaanii qottoodhaan cicciranii amarraa umara adamni yaadattanii dubbitan qottoodhaan cicciranii miciyyoon karaa deemtu hoggaa suudii dhayitu riyaa hoggaa dhayitu ummata keenya namni miciyyoo san ciccire abaluu fi abaluu iccitii dhabaafti jaanii sababaa shamarran jublaadhaan awwaalanitti deema tasliisitti miciyyoo san maallaqaa sirraa fudhatanii dhiirti arabaa mana keessatti miciyyoo san guyyaa lama guutuu gudeeddee miciyyoo feenti taate achirraa gabbaafnee maqaa isiidhaa dha'uun fedhu nama bira keenyas maqaa dha'uudhaan fedhu riyaaditti dhooysaadhaan waldaa ittisa godan seeraan alaa maallaqa oli buusifnee maallaqa baharaa akka namni buufatuuf nama dirqu qaama kana lammaffaa irratti isaan kanaas akkasuma eeruu barbaannaa sadaffaa fi inni dhumaa qaamota eega namni bahara bahan eega namni bahara ce'e heemaa qopheeffatee hoosha qopheeffatee mana qopheeffatee miskiina nyaatee garaa hin qabne hadoonii irraa bu'ee san sassaabee makiinan naqatee makiinaa saniin ammoo mana isaatti galfatu achiin booda dararaa ilmi namaa irratti hin raawwanne namarra raawwatee birii nama gaafatu. Dhugaan isin hin jaa fiidiyoo haaraan natti ergame qabsaan natti erga osoo isin garsiise hundi keessanii boochanii qalbii isin caba. Ilma namaa ka bidara bobeessan, ilma namaa ka curaa isaa falloisan, ilma namaa ka qaama isaa kana yoo xiqqaate harka kana qofarra bakka 55 ol diremee jira jechuudha. Qaamonni kuni bakka sadii qoonna tokko biyya keessaa warra bahara nama ergu, lama warra bahara nama ceesisu, sadi eega bahara ce'anii booda warra nama wali qabee maallaqa buusiidhaaf ilma namaa qixaaxu. Namoota sadeen kanarra fulleeffannaa jechuudha. Arraaf sagantaan itti har'a walgeenyeef. Isaan kanaaf ammoo kabajamoo obbo Anas hundi keessanii beektanii Anas nama waggaa dheeraadhaaf waggaa hedduudhaaf kophaasaa dallaala quba kaayee funyaan qabee lafaan qotee heeraan seeraan garee mirga dhala namaatiin wanni kun akka furmaata argatuu fi qaamni kun bakka sanii akka inni buqqa'uuf nama shoora olaanaa taphachaa ture. Itti gaafatamaa koree godaansa seeraan alaa Yaman maadheeffatte hundi keessan gurraa qabdan jee yaada akka carraa ta'e hoogganaa guddaa obbo Anas argachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee immoo miseensi isaanii qaamni isaanii garee isaanii keessa warrummaan isaanii wajjin hojjetan dubbii himaan isaanii guddaan Obsaa Yusufi. Obsaan nama waggaa dheeraadhaaf Yaman keessa garaachaa ture waan kanarratti odeeffannoo guutuu qabu amma immoo nama biyya Awustiraaliyaa jiraatu na fakkaata. Awustiraaliyaa jiraatullee dhimma kana nama eenyu caalaatti dhiyaatee beekuu fi eenyu caalaatti qabsaa turedha. Itti aansuudhaan obboleessi keenya obbo Haamara Hajaamu kaas keessa jiru dhalataa Arsii takka godina Arsii irraa itti gaafatamu matakaamoo horee godaansa seeraan alaa obbo Anas faadhaa wajjin hundooytee hojjettu warra biyya keessaa irraa na fakkaata. Namni biraa kaas gubbaa jiru warra Afrikaa Paawaris ta'e Maamad Adamis ta'e eenyu isaanii warrees gubbaa jiru warra dhimma kana itti dhiyeenyaan quba qabuu fi infoormeeshinii nu kennu jechuudha. Kanaaf obsaa kallattumaan isin kannaa obsaa siitu nu eegala. Bu'uura waan kanarraa rakkoo wanni kun uumerraa bu'uura isaarraa waan nufaas achiin booda immoo golabbiin isaa maali xumurri isaa furmaanni isaa maali qaamota kan akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu itti fufnaa itti nuuf. Bareedaadha galatoomii. Yoo dandeessan kaameraa keessan akkana osoo dandeessan nu bantanii akka namni illee fuula keessan isin arguuf warra asirra jiru hundallee fooloo naa godha galatoomaa itti fufa ulfaadha. Bareedaadha. Ani maatiirra irra jiranii nu bira halkan sa'a 9 bari'uudhaaf sa'a 3 qofaatu hafe. Ollaanis ni jeeqamaa. Tanaasumaan naa quba qabaadhaadhaa suutaan dubbadhaa halkanii itti dabaluudhaan asirratti namni keenya obboleessi keenya Afrikaa Paawar miidhamaadha mataan isaatu akkasuma miseensa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa gameessa qabu maqaa isaa dha'uun barbaadu yoo fedhe inni faahimu. Haamarraa Umar Adam ammoo nama biyya keessa taa'ee dhalootaan ijoollee naannoo Arsiidhaati biyya keessa taa'ee osoo guyya tokko gandummaan jiin osoo guyya tokko gosummaan jiin hanqa namni nurra duulu baankiidhaan adabuudhaan hoggantoota mootummaadhaatiin waan danda'u gargaarsa rabbi irratti hirkatee I don't know akkaan itti jee ibsuun qabu nama gandummaa hin qabne. Nama ana birallee Yaman keessatti gaafa silaa dooraala 15,000 baasanii na ajjeesuudhaaf narra xiyyeeffatan san namachi taa'ee jalaa iccitii isaanii naa himaadhaa ture. Ijoolleen Arsii keessaa namni sijjeesuudhaaf qophaa'e abaluu fi abalu. Ijoollee Harargee keessaa abaluu fi abalu. Silattuu warri ajjeesuudhaaf deemu gaafa san ijoollee kutaa lamaati Harargee fi Arsiidha namni irra walta'e.
maallaqaan jechuudha. Arsii hoggaanjuu kabajamtoota Oromoota siqqoomandoo warra biyya jiru osoo hin ta'in dallaalotii waraabeyyii miila lamaa ta Arsii keessaa baatee fi waraabeyyii miila lamaa ta Harargee keessaa baate qabaddu asirratti kana jechuudha. Ahmad Adam dura taa'aa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa damee Somaalilaandiiti. Biyya Somaalilaandii jira achirraa Oromiyaa keessa ati wanti la takkaatiitu jira. Ahmad Adam kunoo isa kana. Hayyee amma bakka kanarratti waan takkataniin shamarran wanni nu kakaasee yeroo sanitti nuti Yaman keessa turree anis Yaman keessaan turee ana sheekaatiitu obsa waldaa itti roorroontu sababaa miciyoo takkaatiitu rakkoo guddoo nutti himatee isiin dhalattuu Arsii honqoloo waabeedhaati. Honqoloo mee naasirreessa Arsii keessa honqoloo waabeedhaati moo waabee honqoloodhaati? Honqoloo waabeeti. Honqoloo waabeedhaati. Obboleeyyan miciyyoo saniitii wajjin dabalatee dhalaa 38 gaara Suudiidhaa keessatti bakka takka geessanii. Obsaa malee yoo dandeessan kaameraa keessan naa banaa odaa quricaa boona hundi keessan itti fuudhee obsaa dhiifama. Osoo ijoolleen tuni osoo gartee ijoollee sani gudee duudha jiranii dallaalonni gaaratti ol erganii mootummaan itti dhufee dhalaalee san mana keessatti itti cufanii achumaan irraanfatan baala sammuu nama hadoochuu dhuganii dhalaaleen 38 achumaanii duute. Dhalaan dhaabbatatti jijjiidee ijoolleen manatti cufuudhaan akka namni hin taane taate nutti hin boo'in ammoo jalatti tiktaaknuu adabaa nutti badala boochan kooppiiliinki godha achirraa nuti gaddachaanee barbaannee akka loqoda tokko qofa hin taane Baalerraa Arsii Diida'aarraa Roobeerraa Agaarfaarraa Adaamaarraa Wallorraa Jimma Deedoorraa ammas Oomoo Naddaarraa Aggaaroorraa Harargee Bahaa fi Lixarraa finnee miseensota waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa kireet goone. Hogguu kireet goonu tana keessatti anas sheekaati. Bilbila anas sheekaatiin kireet goone. Haala saniini boodarra baankiidhatti haajabne. Baankii keessa akkaawuntii daldala Itoophiyaa keessaa baasu akkasitti obboleessi keenya Hamarraa Umar Adam kun if qabee waan lafa san beeku waan naannoo san beeku akkasitti nu dhufee waa'ee baankiidhaatii fi waa'ee kana isaatu haasawa nuti haala saniin jaaramnee viidiyoodhaan reefuun talasii erga san akkatti uummata agarsiiftu siituu beekaa yakkoonni gugurraachi adda addaa nurra dhufe. Hoggaa duuba nurra dhufu kaaniiti maal jedhan dallaalonni kuni nu keessaa nama hidhuudhaan ajjechaa suukannee isaa hordofuudhaan waan hin taane dalaguudhaan keessattuu axa keessatti shamarran kana dalagattaniiti hafaltanii jedhanii Sultaan Ayyuub kana bagoolitan ayyuudha. Sultaan Ayyuub kana buusinaadhaa dhiisaa. Nama gandummaa if keessaa hin qabne anayyuu namni itti beeku nama gandummaa if keessaa hin qabne ittiin beekaa. Duuba akkasitti achirraa obboleessi keenya namni maas keessa jiru Afrikaa Paawar waan ajaa'ibaa takkaan nutti dhufe. Waan san akkasi jala deemneeti dubbiin Afrikaa Paawar obbolee nama tokkootu biyya dhaqee dachii isaa gurguree mana isaa gurguree obboleettii guddoo osoo Suudiidhattiif jalaa qabu obboleettii xiqqoo gaara keessatti ni haa godhate. Obboleettii guddoo obboleettii xiqqoo taariba osoo ofuuti obboleettii san hunoo as jala laal Afrikaa Paawar Ahmad Adam jala taa'uudha jira. Obboleettii san maal ni haa godhataa miti gudeede jechuudha. Haala saniin gaa irratti hirmaannee nutis biyyattis lafa harkaa fuudhee isaan kana maallaqa guddaa buusisiisee jaartii sanirraa jaartii isaa ta Suudii jirtu isii sanirraayis obboleettiteetiin fide jira jechuudhaan aca barabbaree maallaqa gurguddaa irraa nyaatee lafa isaanii gurgursiisee joollee ammaas karaa birootiin waa hedduu godhee joollee gaaraa tamma Oromoon asitti arrabsitu itti ergine qawweetti waan dilata akka keessa dabarreetii as geenye
amma osoo jennuuti ta'ataqtu nu dhufte ataqitti ilmaan namaa hoota nyaata nyaatanii jaaniituma nama waa takka wanni hin jenne kana jechuudha ataqitti wal jaaranii achi keessatti ijoolleen nama jimmaa tokko keessa jira kadhiyoota mucaa tokko jeese walloon nama tokko keessa jira eenyu maqaan isaa Aliyyi Adam Mursaleedhaa jaamaa yookaan Alibush jaamuudhaan beekama sanirraa kaafe ijoolleen lafa gaddaafte ijoollee Arsiitiif ijoollee Harargeedhaati namni ataq sanitti lafa tana balleeyse nama ijoollee Arsiidhaatiif ijoollee Harargeedhaati bakka sunitti jechuudha walloon tokko keessa jira tokkichi sunuu hidhaadha jira Alii Jimmaa ka ilmaan tanaa ilmaan namaa fixuudha jiru jechuudha. Haala sanitti ijoollee osoo maallaqa baasii takka ittiin baasin koottaa nyaata nyaatanii jechuudhaan kararraa qabuudhaan ilmaan namaa paralaayis godhanii akka isaan hin taane godhanii ijoollee ajjechaa nammaatte. Osoo jaanii dhalaa daddabranii dhalaa nama sadii namni haakimee jaamu bakka sanitti wanni coraanu bilbilche jechuudha. Ijoolleen miciyyoon takka amataa 16 takka amataa 18 takka amataa 19 huccuurraa yaasanii mana fincaanii keessa sijaaraa dhaamsaadhaa warra isaanitti erganii warri isaanii nutti as erge hudduu qullaa akka dhalattetti hollachaadhaa jechuudha. Akkasitti kun amarraa umaraa dabni jira Afrikaan paawar kun achi jira hedduu dhagaa namni jechuudha obbo Anas Sheekhaa jiiti haala saniin nama maallaqa kakkadhannee jechuudha maallaqa sanirraan fuunee ijoollee sana achi baasuudhaan namoota tarkaanfii tana hidhame kana wanni goone biyya hattuudhaa hoggaa dhayitee iyyite eenyu si dirmata hattumaatu si dirmata jechuudha. Osuma jennuuti nutiis wal qabnee biyya keessatti tarkaanfii irra fudhannee hiinuu fi maarreedhaa fi maarreen tun dhuftee haala saniin ilmaan namaa karaa jabuutiidhaatiin karaa maaliitiin dallaalota hundaa'uu footoo isaanii iddoo dhaloota isaanii maal isaanii harkaa qabnaa jechuudha. Keessa kutaniiti boodarra nama du'e halkan miikaa qumaamaa gurraachaan fuudhanii bahara darban namoo osoo isaan tumanii achirraa mootummaadhaa sitti iyyinee mootummaa Yamanii sitti iyyinee fuunee isa geessine Azzaan geessine Azzaanittis akkasii jala deemneetiti Aaleenni geessine Aaleenittis akkasitti jala deemnee Daafar geessine ammaan tanaa torbaan kana keessa qoftii ilmaan namaa meeqa fixan 9 fixan torbaan kana keessa qofti ilmaan namaa 9 fixan wayin isin dhageessuu fedhaati akkasumas naatura sagalee takkaan isin dhageessaa achis nuti nama qabnaa hin dadhabinaa hin ifatinaa kan nama du'e asirra fidan san caalaa wanni furmaata qaba wanni isin hubachuu qabdan wanni isin beekuu qabdanii haasawu jarri kun haasawu sirri dhageeffadhaa hin ifatinaa bakki isin dhaqan hin jiru asumataa dhageeffadhaa harta akka hin deeminaa. Yatin dalaga tuman jira ka foto kanal oluman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akam naga jita obsa kenya bima walde tisa godan serala bi daldala nama kan jita sabe ya kali boleh sih kali abu ani to devono takan arke bode me galgala hana jika bakaruza takan jira be taganda nambre di santo ta ruza kaba achi kasiti boleh ya lama bakata ka pujani achi ya nama sagal part mejan torbang kan hesa obsa bilbila kesan silent di godi ha sagalen ke sabau jurusan silent di ragodi ayye abu jadi nak baba desi dia bisa nak macik achi kasiti turi ya silent ya mantanan bete ayye tur okay sagalen tadi situ ko tolpudi wal break ka kana break lama bakata ka pujani achi jera nama sagal part mejan torbang kan hesa malaka saili nala nama gaba cuciran jawar rapat Rafa dimmatu. Abu lu jadi nak bapa desi dia bisa nama macam juru nanje Rusi pun karena itu. Akasuk kau kapan? Lekat ada bapa. Amma kuni khatorban kana qoftida nama sagaliitu Rafat keessa dhume. Rafat keessatti nama sagaliitu dhume. Hayyee amma sambira kunna achirraa dabruudhaan laasaanoo keessatti namni lubbuu namaa baasuudha jiru. Maqaaleen sani dhaabbadhu na bira jira maqaaleedhaan isinii qara'aa barbaachisaa taanaanii qoy sandura wannoo goona sandura obsaa kiyya eeggatti hangana irraa ibsitee maamata adamii fi namoota kan kaanis dibisineeti akkasitti bakka ibsaan dibina maaliif uummanni illee akka hawwinnu eeguuf tokkoffaa suuraa isaanii maqaa isaanii eeruu isaanii tartiibaan akkaawunti isaanii wajjin ni qoonnaa wanni kun sooshaal miidiyaa irratti ajandaan ta'a furmaataas ni argata
obsa hedduu galatoome ulfaadhu. Maamad Adam achumaanis sidda biraa baga wala garree baga nagaan dhufte ammaan durallee wal beekuu baanne asii booda akka wal barree waayee hojjennu abdiin qaba. Waan nu gootu akka nama waan kanatti dhiyeenya quba qabuuf information tokko tokko achirraa qabutti wanni kun akkamitti eegaltee qaamota isin ittiin eegalte maqaa boodarree irraa rakkoo bakka sanitti gaggeeffamu jiru. Atis waan keessa beektu akka nu godhu barbaanna daqiiqaa tokko lama fudhattee jechuudha. Akkasii carraa walii kanannee waan kanarraa haasofnee boodarra gara ijootti deebina waan ta'eef ulfaadhu. Hayyee galatooma jecha akkuma obsaan obboleessi keenya obsaan jeetti baroota gartee haga wajjin hojjetaa turre kana Asumaaniif illee ibsaa namni keessan baruuf hojii keessaniif waan keessanillee wanni ibsuu dandeessee yoo jiraate ulfaadhu. Anilleen Ahmad Adamin Jaamaa itti gaafatama waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa damee Somaaliyaati. Soomaaliyaan jiraadhaa jechuu wargeessaa jechuu. Kanarraa ugaa waggoota afurii deemnaa waggoota afran kana keessatti rakkoo karaa kanaa dhugaa rabbii dubbachuuf akka gaariitti hubannaa wajjin gaa hojjechaa turre dalagaatis turre namoota gartee nama keenya kana karaa kana biyyarraa baasee ilaanga laasaanot fidu laasaanot irraa bosaasu geessee bosaasorraa hanga Yamanitti gartee namoota kana hordofaatis turre sirritti jala buune eenyummaa isaa iddoo dhaloota isaa maal suuraa isaatiin deeggarame yeroo dheeraa hordofaa turre gorsuullee turre gorsa kana keessatti zaachaa gosa gosaatis ni jira akkasumatti waan adda addaatiinis waa hedduu keessa dabarre maraafuu arra deemtee duraan nama haga muraasa namni waan kanarra qabsaa'ee jiru arra deemtee hulaa nama hundaa seentee Oromoo guutuu kaaftee jechuudha. Kanaafuu namoota kana namoonni karaa kanatti magaalaa Hararirraa jalqabee dirree Dhawarraan akkasumatti Jijjigaan Baabbilee Wacaaleerraas akkasumatti Somalilaandii guutuu keessaa fi biroo bakka jaamtu akkasumatti maaliin Sinjaa Laasaanot ilaa Boosaasotti eenyuutu nama wanna godhaa eenyuutu nu gartee nama geggeessaa eenyuutu nama oofaa waggaa afran kana keessatti akka gartee nama quraana hifzii godhuutti hifzii gooneeti eenyummaa isaaniitii fi suuraan deeggaramee waan hundan harka jirti jechuudha. Kanaafuu gocha gartee gocha kun gochuma Oromoo irratti geggeessitu gocha gartee fakkotaa gocha suukanneessaa gocha bani aadam dhiisii bineensi gaaraallee walirratti hin dalagne wanni dalagamaa jiru. Kana keessatti uummanni geeljiraan Somaalii ta duraan gaalatiifattu ta nama keenya hin tuune ta dhalaa Oromoo hin tuunellee amma gudeedu jalqaban jechuudha. Amma dhuguma rabbii sanitti dhalaa miilaan karaarra deemtu hedduutu gudeedamee qabatamatti kan beeynu jechuudha. Kanaafuu kun hundinuu qabsootan akkamitti waan kana balleessuullee dadhabne irrifnaa jenneeti waldaan ijaarree gara mootummaatti illee dhayine mootummaatti illee ibsa goone yeroo hedduu asirratti wannan jiru malee deddeebi'aa ture jechuun gara mootummaati. Mootummaan raaga tokko beekamtii waldaallee akkasumatti wanni kun maddii isaa eessa jira garamiin namni Jabuutii akka deemu garamiin akka garagartee Bosaasoo deemu damee Jabuutittis miseensa qabnaa Dirree Dhawaatii miseensa qabnaa Adaamaa miseensa qabnaa bakkayyuu miseensa qabna akka waldayaatti waan kana irratti hojjechaa turre waan nuti yeroo dheeraa ifaajjii irratti dabarsaa turre kana gaarran gartee namuutu itti lafaa ka'e kun injifannoodha jeetii namanaa qabsoo nama lamaa sadii jalqaba. Qabsoon tun eega nama lamaa sadii jalqaba ammoo booda hawaasa guutuutti gartee dabartii jechuudha. Har'a qabsuma nama muraasaan jalqabne sanittuu isin hundatti dabree walumaanuu gartee akka qabsoo ittiin isin godhee yaadajuun qabaa ulfaadhaa galatooma. Hedduu galatooma qabxii bareedaa nu ibsite namni ijoolleen ani sagalee isaa dhagahuu barbaadu hamaraadha. Hamaraa waanuma kanaa wajjin wal qabatu hattees ifillee yoo ibsuu dandeesse akkasuma gahee waan hojjettanii fi rakkoo bakka sanatti uumamerraa waan takkaaf lama nu ibsi achiin booda eeruu namootaatti keena hedduu galatooma yoo dhagahuu jiraatti. Ayyaata mootummaatii seera kiyya osoo hin ta'initti nama gandaan jalqaba hojii itti eegaletu qabamee saba sanirraa itti seene attuma santu mootu ani qulqulluudha waldaa akkanaatti jiraadhee waldaa linkii na ergee nama san himachuu jalqabe maal jalqaba nama kumaa obsaa jechuun boodaa baale miseensummaan fide
akka to'ataatti ani wanni san waldaa san keessatti wanni hojjetaa turre waa hedduu bu'aa hedduu keessa dabarree miidhama hedduutti miidhamnee bu'aa hedduutti agarre imman hiyyeessaa hedduu qorsisina dhugaa rabbi akka namni beeku osoo hin ta'initti akka rabbi beekutti. Amma ka obsaan reefu kaase suni mucaan shirkaa sultaan gannaa ka jedhamu ka obboleeyyan lamaan fuudhe obboleettii ta'an akka hin taanetti harkaa baasanii dhaltee baatee isiin jennaan sossobee mallaqa gannaqee intala lammatallee maatima biraa sossobee baasee lafa gurgursiise. Shirkaa keessatti magaalaan isaanii xareetaa kaareen 5,000 yeroo sanitti yaadadha. Kaareen takka lafa naa gurguraa jedhee lafa hin qabnu innaan lafa akkanaa san gurguraa jedheen hin beeka waan ta'eef maatii. Lafti kaareen takka 5,000 ture inni kaareen 5,000 meeqan sii gurgura jennaan hagam tilmaamtan jennaan 5,000 nama gaafadhu jedhanii 5,000 sirraa naa tilmaamtanii ishii walakkaanu 2,000 fi walakkaa jedhanii hin ta'u jedhee 1,000 fi wayiin irraa tilmaamate kaaree 400 lafa magaalaa yeroo sanitti. Sansan wajjin bu'aa hedduu ceenee gabaabsuudhaaf ani amma Oromiyaa keessaa Wallaggaa fi Harargeen buune. Yamanii nama Yamanii jiru caalaa nama karaa kana yeroo 4-5 deebe caalaa hin beeka jedhee ofitti amanu. Lafa Yamanii kana tokko tokko lafaa fi namallee magaalaa Radaa eenyu jira Taqees nu jira. Daneen nu jira guutuu Suudii aga waadii dawaasirritti aga Riyaaditti iddoo bu'aa hedduutti ceene iddoo itti miidhame hin dagatu waan ta'eef namni kana keessa turree jijjiirama hedduu itti hojjennee akka Oromiyaatti koreen gara nama 11 yeroo san warri na wajjin socho'aa ture harca'ee ana qofatu jira amma akka an beekutti. Nama hedduu bakka buusuudhaaf leenjisee hubannoo kennee fi obsa barbaachisaa bu'aa barbaachisaa yaadata obsaan yeroo tokko yeroo miliyoona tokko deebifnu sa'aatii 72 hirriba malee sa'a 24 osoo hin ta'in sa'a 72 rabbi quba qaba osoo hin rafin chaalenjii hedduu keessa dabalatee jijjiirama hedduutu dhufe. Nama hedduu walitti buunee aga ammaatti darartan namallee yeroo barbaachisu taanaan eenyurraa eegala ofirraa eegalaan naannoo biyyarraa eegala jechuudha. Akka Arsiitti bu'aa kana keessatti kooriin eenyuun namni biyyarraa baasu namni ijoollee gurguru ijoolleen karaa Oromaan gurguramti karaa Basaasotii fi karaa Jibuutiin hayyootiin gurguramaa jirti yeroo ammaa. Karaa Jibuutiitiin Tigireetti gurguramaa jirti yeroo ammaa. Karaa Basaasotiin ijoollee shirkaatti gurguraa jira. Ijoolleen shirkaatitti atakitti gurguraa jira. Kana jechuudha fi sa'aatii dheeraa fitee Hayyaata ulfaadha. Obsa gaafii takkaaniin isaan lamaan shabakaa isaanirra keetumaa hojjaadha. Isaanirra illee sumata wanti jeeti. Gaafii takkaan si gaafadha. Gaafii namoota hedduu as galee jiru. Ittisa godaansa seeraan alaa eegataatanii amaanaallee baadhatanii aangollee yoo xiqqaate isinii kenname. Wanni kun yoo xiqqaate waggaa hedduudhaaf kan inni deemaa jiru. Wanni isin gootanii fi hanga isin hojjettan waan guddaa akka ta'e inni nu badda. Garuu waan takkaan isin gaafadhaan isin keessaa namuu dandeenyaa deebisa. Egaa aangoo hanganaa qabattanii amaanaan isin kennamee rakkina uummanni waggaa hedduudhaaf dhandhamaa jiru kana namoota hangam takka hiitan maal fa'aa achi balleessitan maal fa'aa buqqaaftan jechuun wanni isin hojjettan maal obsaa waan kana balleessee sagalee walkaas naa deebisi namni hundee hubatu fakkeenyaaf hakkuun guddichi namni baay'ee maqaa isaa kaasu Hussein Maabiraati. Hussein Maabiraa hidhame kan jiru oduun ni jira waan isaallee kan nutti himtuun barbaada. Ittisni godaansa seeraan alaa aangoo qabdanii fi amaanaa isin kenname fudhattanii maafiyaa warra nama jeesu warra nama saamu warra nama torcharii godhu kana wanni isin irratti hojjettan maal yoo xiqqaate maqaa dhalootaa maqaa sooshaal miidiyaa suuraa isaanii bakka dhalootaa wajjin wanni addaan baaftanii if harkaa qabdan ka amma gabaasa uummata guutuuf gootan ni qabdanii tokko lammaffaa hoo eeguma aangoo kanaaf itti gaafatamummaa kana fudhatan irraa kaasee namoota nama miidhan kana irratti wanni isin hojjettan maali bu'aan isin argattan takka injifannoon isin galmeessitan hoo maali ka jedhu daqiiqaa muraasa fudhadhu naa deebisi waan kana namni hedduun akka dhaga'utti. Okay, bareedaadha. Nama Afrikaa Power juusan ol deebisii namni tokko haa duraa bu'u bareedaadha. Jaalatu Afrikaa Power na deebisa. Hayyee bareedaadha.
laali fakkeenyaaf wannichi keessatti dalagame maalii kajaani nama kudha takka dallaalota biyya keessaa nama baasu hidhaa waggaa 14 itti murteessifnee jirra. Abaluu biitii wannidha isaanuu ni beekanii hamarraan faanis ni beekan galmeen Maamad Adamii fi hamarraa Umar Adam bira jirti. Mootiin qabaa fi hayyee qabee fi lammaffaadha shamarran 608 lubbuu isaanii baraarree warra du'e haadhaa fi abbaan akka taaziyaa taa'an ta dallaalonni ni jirti ja'aniini maallaqa irraa nyaachaadhaa turan nuti akka isii san du'ee fi abalu jeese jennee qorannoo horee if keessa irra goonee mana marii waldaa ittisa godaan seeraan alaa keessa geessinee uummata irraa achi baafnee nama sanis qorannee harki dhiiga ta'uusaa isuma ragaa ifirra baasifnee maatiidhaan geenyee yoo feetan dhiifama godhaadhaaf yoo feetan irraa furadhaadhaa jennee biyyatti himnee warrilleen du'u wanni godhan sambira kutii dhalaan tuni hoggaa achirraa fuutee nu dubbiftu ani abaluutiin na tume keessattuu miciyyoo noqqoloo waa beedhaasanii fi miciyyoo warra kombolchaa takko obboleessas jala jiraachuudhaan mala obsaa anin fayyu yoonan mana hakimaa si geessina ja'anii itti fufi sagaleen kee anin fayyuu abaluututu garaacharratti dhakaana hidheena tumee anin fayyuu warra keenyatti naa himi akkasumatti hoggaa hospitaala geessan achitti duute hospitaala isaanii hoggaa geessan qaxaabir keessatti isii sanillee biyyatti himne miciyyoo oqqoloo abeedhaa sanis obboleettii sabbarsiifneeti nama obboleettii siidhaa jeese biyyattii himnee feetan gumaa walirraa furadhaa inni nuti le'annoo mana poolisaan qabnu namni sun yakkamaadhaa akkachi gaafattan jenne. Hara birootiin obboleessa keenya Afrikaa paawar amma kunu as gubbaa jiru kana jala deemneeti waan isaa hanqa waraanatti ergutti maallaqa kiisha keenyarraa kasaarree jechuudha. Osoo gandaan naman qoodin osoo loqodaan naman qoodin akkasi jala deemnee haqasaa garree fi obboleessa keenya kunoo nuti haqa keessii garree jirra. Mootummaatti simadhu ragaa akka waldaa ittisa godaan seeraan alaa fi kanatti siif himna jenneen akkasumammaas Walloo fi Arsii keessatti gaafa ilmaan namaa maallaqa qabanii fannisanii maallaqa irraa buusisiisan miliyoona 14 osoo nuti sumuunii takka irraa bishaan hin dhugin Arsii keessattii fi Walloo keessatti baankii Itoophiyaadhaatiin Hamarraa Umar Adam kunfaan akka to'atamu godhanii maallaqa miliyoona 14 maatii warraatiif deebifne. Akkasumammaas gaafa gandummaan tun eegaltu Ahmad Bosona Baalee Hamarraa Umar Adam Maamad Adam kanaa hojii taanee maallaqa Suudiidhaa 35 gaafa dura ijoolleen Arsiidhaatii fi ijoolleen Walloo wal eegaltee diraamaa dalaydee maallaqa sadadda fudhachuudhaaf 35 Oromoo goyoomsitee irraa guurte anguyyaa sanii Yaman sanaa keessaa bahee maallaqa san 35 birrii biyya teenyatti jijjiirradhaadhaa deebisiifne haaya. Akkasumallee Suudii Arabiyaa keessatti dubartii Oromoodhaa 56 warra gurgurame warra gartee mana isaa laal wanta katabeekuu qabdan shamarran tun hoggaa Suudiidhatti ol baate bilbila duraanuu qabdu fuudhaniiti araba gurguratan jechuudha. Amataa 5 amataa 6 dalaysiifatan dhalaalee akkasiisan 35 Suudii 50 Suudii sanii wajjin warratti as tarakkabsiifneeti ummata sanirraa fuunee
warra gurgure kanarraa fuunee akka maatii isaanitti deebitu akka maatii isa akka waldaa ittisa godaan seeraan laaf daldala namaatti akka maatii isiidha deebitu akka miciyyoon sun bilbila bitattee warra arabaa san dubbifnee miciyyoon tun firii taate obboleettii siidha geessinee tattarakkabsiifne viidiyoon Ahmad Adam bira jirti hunoo maallayni xiyyaas naa deebi'ee jira anis duraan gabraan ture amma bilisa baheetiin jira warra jau deebisiifne sambira kutii waadii hamaritti michiyyoo Abdu Jabbaar maraateen oofu tarasaa saandawanii achin nuqaadan Abdu Jabbaar maraatee finnee michiyyoo saniis abaluutii ajjeese hunoo deemaadha gandatti gumaa walirraa furadhaa jennee akkasuma mallee michiyyoo takka tawarra gursum teeycitii dhabaafti jaanii qottoodhaan cicciranii amarraa umar adamni yaadattanii dubbitan qottoodhaan cicciranii michiyyoon karaa deemtu hoggaa suudii dhayxu riyaad hoggaa dhayxu ummata keenya namni michiyyoo san ciccire abaluu fi abaluu citii dhabaafti jaanii sababaa shamarran jublaadhaan awwaalanitti deemaa warra akkasitti nutti himtee Sa'adaadhaatti tarkaanfii fudhannee ijoolleen sun ammallee magaalaa Sa'adaa keessattiidhaa jirti maallaqaan achitti namnummaan nuti beeynu akka ijoolleen sun gartee haatee sanaadha gaddabartee murtiin arganne maallaqaan achi qabanii garuu nuti gursumitti obboleessaas dubbifnee eessumaas dubbifnee haati guyyaa 9 gaggabdee hoggaa dubbii tana dhageenyu eegaddaan baafanne booda namni ciccire abaluu namni cicciree bakka sanitti darbe jennee warra gursumii maatii ishiidhatti himnee gumaa sanirraa fuuneef akkasuma michiyyoo arsiidhaa takka sagandii michiyyoo hamarraa umar adamni yaadatta michiyyoo arsiidhaa tanam sadii hin gudeedan eenyu maqaan isiidhaa ni jirti Ahmad Adam bira ni jirti michiyyoo sanillee sanaa dhaggaddeebifnee bishaan irraa waraabnee mana yaalaa IOM yookaan munazzam hijra dawlii yookaan international organization migrant dhaaba godaansa addunyaadhaa achi geessinee akka wallaanamtu goone akkasuma mallee michiyyoo takka michiyyoon sunis yatiimaa andareejii Gontanaamoo qaxaabir keeysaa obboleettiin Faransaarraa doolaara 700 iftuu Abdallaa taja'amtu natti ergitee poolisa fudhadhee ammaa tiktaa kana keessa jirti obboleettiin Faransaadha jirti gaddeebifneef rukkaaba ziyaa gursum turte michiyyoo sani meekamitti isin tuman qaxaabir san keessa jennaan akkaataan itti nutuman amaara nutti ol naqaniiti akka harreedhatti cafaqaadhaa jedhanii maallaqa nurraa buusisisanii ette doolaara 700tiin michiyyoo sanirraayis fuunee michiyyoo sanilleen amma tiktaa kana keessa jirti qaamaan sii dhiyeessuudhaan danda'a wanni nuti goone waan mootummaan hin godhin goone sambira kuti ammallee dhaggeeffadha. Michiyyoo waadii tasliis hoosha abu haadii keessatti michiyyoo tatti taphatan ammallee maqaa isiidhaa asirra dha'uun fedhu tasliis hoosha abu haadiidhaa keessatti fuula duraan re'eedhaatu jira hudduu duubaan dhalaa oromoodhaati keessa guuranii achirraa dhalaa oromoodhaa kireessanii arabni nam sadiin nootifeekshina kubbaa miilaatiin na dhufa dhalaa dhiira arabaa nam sadiif kireessanii namni maammarriyaa jaamu tasliisitti michiyyoo san maallaqaas irraa fudhatanii dhiirti arabaa mana keessatti michiyyoo san guyyaa 2 guutuu gudeeddee michiyyoo feenti taate achirraa gabbaafnee maqaa isiidhaa dha'uun fedhu nama bira keenyas maqaa dha'uudhaan fedhu riyaaditti dhooysaadhaan waldaa ittisa godaan seeraan alaa maallaqa oli buusifnee ispaarmii yookaan fedhii yookaan bishaan dhiiraa suuditti shabaaba suudiidhaa irraa waraabsifne akkasuma mallee michiyyoo takka waadii dawaasiritti warra gaara mul'ataati haboo isiidhaatiitu nuffide michiyyoo saniis fuunee miikkaa qumaamaadhaatiin maranii awwaalan sababaa michiyyoo sanii eenyuutitu gocha san dalagee jala deemnee abbichi dhufeena sattaraa je'ee gaara mul'atatti maatiidhaan wali kanninee jechuudha hanqa dandeettii teenyaatti jechuudha. Michiyyoo walloo. Keengi obsa kana naga gabaabsaatuma waa'ee ooshaatiif waa'ee daldalotaatti sonaa dhufte hedduu gaariidha ni gabaabsina hedduu galatu tootaaluma nuti birootos. Waa'ee dallaalotaa hoosha 9 gubsiifne hoosha 9 jechuun mooraa 9 gurguddoo mootummaa Yamanitti viidiyoodhaan akka reefu sitti ergeessan viidiyoo san uummata agarsiisi viidiyoon sun viidiyoo jabduudhaan namni naa ergees manuma kana keessa jira
haala saniin dhaynee waan sammuu nama nyaataa ani hagartee du'aaf beellama naa qaban asiin looyara UN dhatti himachaadhaa ha ifaa fi bilisatti haamarraan guyyaa akkan isaan najjeesuudhaaf deeman hunda haamarraa kanaan natti hime jechuudha. Achirraatti gadhiifnee mootummaa Yamanitti lakkoofsa aangawoota harkannee karaa dhalaa Yamaniidhaatiin hunoolaa biyya teessan keessa jariimaan akkanaa dalagamuudha jirtii jennee fuunee ummata sanii geessinee hoosha 9 gubsiifne. Hoosha 9 jechuun gurguddaa kana. Hoosha san keessatti wanni argame shugutii, filaash, meeshaalee gurguddoo adda addaa jechuudha. Harkisiifnee hoosha 9 gubsiifnee bakka takkatti achi booda deebaniiti. Hoosha jechuun kun afaan Arabaatii mooraa jechuudha. Mooraa garteetti ijoollee namaa abiyuus godhan, dhalaatti gudeedan, dhiiratti cidhaan keessaa baasan warra maallaqan qabu fannisanii jechuudha. Akkasitti wantoota kana fakkaatan rabbi jechaaf if qabnee dalaynee hoosha 9 irratti hoosha 2 hoosha 10 gubsiifnee dallaalota 10 biyya keessatti hiisifnee jirra. Namni 14 anka maqaan na bira gahee nama 10 beekaa waa hedduudha dalaynee jechuudha. Rabbuma irratti hirkannee if dandeenye. Anis gara booda irratti achitti eega looyarri UN dhaan jala bu'ee Obsa jiddumaanii fiidiyoo sana goota kan mul'isu akka namni hundi arguuf. Mul'isee abbaa akkas godhee kana Itti deebinaa jiddumaa.